Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kun qophii keenya imala aartiitii imala aartii keenya har'aatiin keessummaa imala aartii godhannee aartist Abbabaa Dhugaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Aartist Abbabaa Dhugaasaa yaamicha keenya kabajuudhaan teessisa gara istiidiyoo keenyatti dhuftee affeerraa kan wajjin hirmaachuu keetiif maqaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi qophii imala aartiitiin ulfaadhuun sin jechuu barbaada. Seellee galatooma. Tuliga daawwattoota keenya akkuma yaadamu qophii imala aartiitiin torbanitti guyyaa tokko aartii walaloo muuziqaa yaadaloo fi dhimmoota aartii muuziqaa irratti wantoota ijoo ta'an kaasuudhaan wajjin bohaarree irraa baranna walis barsiifna. Aartist Abbabaa Dhugaasaa walleewwan hedduudhaan beekamaa keessumattuu sirba addunyaan sagalii shirree koo sichin gabroomnuu akeekkadhu didii nan deema fi walleewwan garaagaraa wallisuudhaan beekamaa albamoota isaatis namoonni dur irraa kaaftanii hordoftan ni beektu. San irra darbee immoo aartistoota gameeyyii fi aartistoota lafaa baay'eedhaaf yeroo garaagaraatti yookaan albama isaanii keessatti walleewwan walaloo fi yaadaloo barreessee kennuudhaan beekamaa aartist Abbabaa Dhugaasaa. Asumaan gara afgaaffii keenyatti ceenaa jalqaba aartist Abbabaa Dhugaasaa itti dhalatee guddate. Ani shawalatti dhaladhee achumatti sin guddadhee achumatti sin baradhee jechuudha. Shawalatti dhaladhe? Shawalatti dhaladhe. Tole mee jalqaba aartiitti kamitti makamuu dandeesse aartist Abbabaa Dhugaasaa aartii fi ati yoom walitti ni kaayidhattan haala kamiitiin aartiitti dabalamte gaaffii jiruus waan? Aartiitti kaanii seene ijoollummaa waggootti kaayataniini mara bosaatti illee bakka namni wal ga'ii jirutti deemee sirbaan ture beekte gaaratti qotuun qoqabaa ruulee sana qabaa bakka namni wal ga'ii jirutti sirbaan ture abbaayeen koo akka sirbu barbaadu beekte. Sanaa booda gaa 1996 fakkaata akka lakkoofsa Itoophiyaatti baandii hora hamboo beeksisni baasee achitti dorgomuuf kanaanii abbaayeen koo dhadhoofteen dhadhooke ture akka hin deemee hin dorgomne hin barbaadu beekte akka sirbu abbaayeen koo. Sanaa booda gaa 1997 ani badee hariini Finfinneetti badee jechuudha. 1997 eegalee gara aartiitti kana seene. Tole mee jalqaba aartistoota akka gaafa daawwattoota keenya wallee keetiin nagaa gaafannaa san keessaa immoo ani sirboota kanan dhaggeeffachaa ture keessaa shiririi koon hedduu na booji'e shiririi koocha. Mee al tokko shiririi koo kanaan daawwattoota keenya nagaa gaafannee tokko tokkoon walaloonsa yaadaloonsa akkamitti akka hojjetame walleewwan kee wajjin ilaalta. Naqamte moo horrodaata daandii gama keenya geessu sumaaf garaa na hamaata tokkitti konaaf erginaa na jabeessu ibiddoonneetti na geesse maaltu narraa si fageesse gindeebinee mirga baate tokkitti konaaneessa maaltu si nyaate. Indeebinee mirga baate waan ofii ko bineensa maaltu si nyaate. Shiririi koo yoonu baddeetti ilaalu booji'amee sumaanuu. Nseete onnee koo keessa fuute qalbii na keessa jenna. Egaa daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii imala aartii keenyatiin torbantii yeroo hunda shaashaa jecha walleewwan laalaa waliin deemna. Aartist Abbabaa Dhugaasaa wallee isaa shiririi koo jedhu kanaan nagaa isin gaafatee jira. Sirba kana laallee walitti deebina. Tole aartist Abbabaa Dhugaasaa walitti deebina yoo nu baddees ilaalu booji'amee sumaanii. Seente onnee koo keessa fuute qalbii na keessa garamitti keessa fuute qalbii. Egaa sirbi yeroo tokko tokko beekta yeroo dalagamu yeroo hundaa ofirratti hundooftee hin dalagdu. Miira fakkeenyaaf yeroo teessee nam tokko waa hiriyoota keerra ga'e kana yeroo teessee osoo waan tokko ga'ee jiran hiriyoonni kee ta'anis ta'anii of sirra qofa waan ga'e qofa dalagdee otoo hin ta'ini waan nama hiriyaa keerra fa'aa waan ga'e irraati boccee saayikul waan sadaalteetu boca waayiloo meetaloo kana malee sirra ga'e kana narra ga'e miti kan dalage sirba kana. Tole walleewwan warraaqsates walleewwan qabsoo hedduu hojjettee jirtu. Mee doochettiin darbiin dura sirba kee tokko sirbi addunyaan sagalii kana addunyaan sagal godhaniin guutu jedhanii yeroo ammaa kanaan dhagaa guddanne.
Addunyaan sagalii jettee sirbitee sirba kana keessatti immoo namoonni hedduun gama marsaalee hawaasummaatiin gama waasaappiitiin keessattuu amma dhiiras haa ta'u dubartoonni biyya bahanii gartee biyyoota arabaa biyyoota faranjiitis ta'uu danda'u biyya kana keessa jiran yeroo sirba kana wal affeeru namoonni amma daawwataa jiran tarii namoota sin beekne sirba kana abbaa dhugaasaa sirbuun beekne sirba biraatiin si beekan ka sirba kana beekne jira mee sirba addunyaan sagalii kana maalirra dhaabbattee hojjettee akkamitti hojjettee moo jaalallee teete dhugaadhaan biyyaan batti jala yeroo hedduu gaaffii namni hedduu gaafatu beektaa sirba kana akkuma jalqaba sitti asii faasa'ee waanuma jiru wanti kun nam tokko wal jaallatee haala jiruuf isaa ta'uu waan biraaf isaa ta'uu walirraa fagaatee baargamaaf gamana taa'ee kan wal yaadu tokkoffaan jireenya isaa dhuunfachuu jecha gamaaf gamana taa'ee kan wal dheebotu jira leete kana ilaaleen dalage malee narra waan kun narra ga'ee miti kan dalage miira namoota kanaa dubbistee lafa keessa miira namaa hubachuu amma tokko bara dheeraaf waggaa hedduu fa'ii fi ijoollee tokko biyya arabaa kana jira biyya sadaffaa kana jira deemanii dalagadheen deebi'ee jireenya kooradha jedhanii baargamana kaanii inni kaan baargama taa'ee akka wadhee botanii amma lan argaa Facebook suuraa ibimmaanii takka kattirratti godhanii ala abaaboo diimaa tokko faarka kaanii sirba kana wajjin maxxansan meel tokko roorroonni kunis sirri daawwataa jiranis namoonni akkasitti immoo ergaa isaanii jaalallee isaaniitiifis dabarsaa turan akka itti bu'aaran wallee kanaan tokko irra deebinuu sirbita sirritti isa addunyaan sagalii kan jaalallee onnee koo fagoorraa jiraattu bornuuf darba jettee tattaafachaa jirtu barmeeqaa jirana yaada waan dhiphine jeeffanne qabeenyaaf jaalala waan lamaan bidhamne waan dhabne jaalalu bakkeetti dadarkee jireenya sababayyummaa dadhabahumti keenya maala godhagaadha bisatta hammaatu nyaadhu gammaduu dhugu sanaa garraattu sirboonni akka waan dhugumaan ati faanii namni yookaan jaalattee si jalaa biyya biratti addaan fagaattanii bargamaa qabna taatanitti walliste. Gusana akkasitti weellisee waanuma saba keessa jiru sabni kun maalitti akka jiru waanuma jiru laalee sirbe miira namaa. Fageenyatti moo dhabeenyatti hammaatu jettee? Dhabeenyatti hammaatu. Fageenyatti hammaatu tokko wantichi lamaan isaa wal dhaawwantee fageenyattis dhabeenyattis hammaatu tole hayya daawwattoota keenya keessumattuu jaalalleewwan bahar gamaa fi gamana taatanii wal arguudhaaf dharra'aa turtan sirba kanaan itti bohaaruudhaan gaaf tokko akka wal argattanii walitti wal gammachuudhaan wal simattan abdanna amma sirba kanarra deebinaan isas daawwannee walitti deebina. Jiraatu bornuu darba jettee tattaafachaa jirtu barmeeqa jirana yaada waan hawwine dhiiphanne qabeenyaaf jaalala waan lamaan miidhamne wal dhabne barmeeqa jirana yaada waan hawwine dhiiphanne qabeenyaaf jaalala waan lamaan miidhamne wal dhabne. Luma keetu na dorkee jireenya sababayyummaa dadhabahumti keenya maalan godha gaadha bisatta hammaatu nyaadhuun gammaduu dhugu sanaa garraattu rakkoonni dorkee waliin akkaan jiraanne gaaf rabbi jedhee wal agarraa akka yaanne rabbis kan nu uume sababa qabaafi maaf lama dhabnee kana naftaa eegaafi. Ya Rabbi uma koti funda dandeessa maaliif nu gooteeti waan lamaan hiyyeessa jaalala keenyas qabeenyallee qabuudhe keessa na guddee na tuurtee maali. Tole artist Abbabaa Dhugaasaa egaa daawwattoonni keenya sirba kanatti hedduu akka bohaaran abdanna itti aansuudhaan mee amma gama hojii aartii keessatti seennaa Abbabaan gara aartiitti gaafa seenuu
jalqaba wallee kan mul'istee mana muuziqaa kamitti hojjettee waan jedhu si gaafachuudhaaf jalqaba wallee kan mul'istee jalqaba gaafa gara artiitti dabalatu. Maastara koo tokkoffaa fi lammaffaan gabaarra badee jira. Yeroo sanatti poosterri illee maxxanfamee mana muuziqaa irraa kutaa turanii illee ari'amee naannoo biraatti baadhee amman du'eera jedhamee maatiin kun illee gadda taa'eetti bara sagaltamii torba sanaan beekta kamaarra akka turre. Maastarri koo illee istiidiyootii bahuu fi rakkoo ta'ee na dhawwatanii istiidiyootti dalagnuu sun beekta hin beekta gabara sana filooppiin dalagama. Filooppiin dalagneetu filooppii sana qabanneetu istiidiyoo biraa deemna. Istiidiyoo deemnu eessa? Istiidiyoo Tigiree, istiidiyoo Amaaraa deemna malee yeroo sanatti istiidiyoon afaan Oromoo kuni babal'anne bitti kiiboordiin dalagama. Nuti istiidiyoo Iyyoob jedhamu tokko deemnee umarratti maastirri kuni akka hin baay'ee dhorka sirba siyaasaa ture beekte. Dhorkamnaani gara baatii 6-7 marmaariin nu gamnaani akaakayyuu kootu jira beekte Moosaa Birraa jedhama. Hedduu akka artiikaatti illee seenu abbaa qorraa isa ture kan ittiin dhiibaa ture. Biirraa baheetu Finfinnee dhufe. Yookiin mucaa koo fudhadheen gala yookiin immoo maastira isaa kana baaseetiin deebi'a kan jedhu dhufee biyyarraatti jechaadha akaakayyuu. Yeroo biyyarraatti obboleessa koo wajjiniini maaltu maal ta'e jennaan maastira michi maallaqa kuus nyaatee sirbas baasuu didee jennaanii namichi isaaf fidanii itti na kennanii maastira kubbaa wulinnaan birrii finirraa fudhadhee biyyarraa fudhadhee dhufe harkatti dhumnaan na ishee badee mana keessatti ani qofa mana keessatti dhufe. Sanaa booda bakkuma istiidiyoo sana nageessaati an akkatti irraa fuudhu beekaa akaakayyuu koo kun abbaan harmee gochuudha. Yeroo istiidiyoo kaa deemnu bakka itti nutti hime istiidiyoo keessa seeneetu ani muudii mataa kootti fayyadamaa jedhe isin immoo ufajjeesuuf jedha waan ta'eef baala jedha maastira koo yoon baale asitti faggeessee hin gala jedhaa itti baa jedhe jaarsa jechaadha. Istiidiyoo keessa dhaabateetu asuma kan of qabeetu akaakayyuu kuni akkasa du'uuf ka'ee walitti fate bitte. Jennaani maal amaariffaatiin maal ta'e maal jennaani maastirri mucaa kanaa bahu malee ufa dhaggeessa asitti jedhee akaakayyuu isaatii jedheeni. Moosisaa Birraa. Moosisaa Birraa. Maaloo nu qabaa jedhee istiidiyoo suutii yoo jedhame bitte maaloo nu qabaa amma baasaa jedhee maastira baatii 9-7 taa'e istiidiyoo keessa. Si baase. Daqiiqaa 30 gidduutti baasee hojjetee nuu kennee deemsinee maastira sana maxxansinee. Kaami maastarri kun anilleedha. Bareeda gabaarra jiru. Tole walumaa galatti albamii meeqa hojjette? Afurin qaba lama gabaarraatti badee jira. Lama hin jira lama gabaarraa badeera. Albamii afur hojjette. Tole kana malees immoo walleewwan baay'ee hojjette sichi hin gabroomnu walirra fedaloosaa ofuma barreessite. Sichi hin gabroomnu kana ofuma koon barreesse sirba kana waan si dhibu hirphaaf kenneen ture. Sagalee waraabee sagalee daanii badhaadha yoo tokko jedhamee jedhee jedhee sirba hirphaa kan fudhee illee amma kan dalageessadha garmaamee kan jedhu sana. Isa wajjin istiidiyoo keessa taa'etanii isa biritti dalageetanii sirba kana namaaf kenneen dalagee naanii hirphaan haa dalagu jedhee hirphaaf kennee barreessan jechuudha. Hirphaan yeroo kennu sagalee koo wajjin naa deemuu ni deemaan jedhe. Arti sirba kan fudhee. Naa deemuu ni deemannaanii yeroo suma galgalumaa sirba kana liqqisaatti geesse dalagee dhufee koo yeroo gadhee sirba isaa illee baay'ee dhaggeeffatamu danda'a dhaggeeffataa sirbisee jechaadha. Mee sichiin gabroomnu kanal tokko dhaloo fedaloosaa akkatti barraa'ee mee uummatatti sichiin gabroomnu gaafattu. Yeroo sana gaa 2016 yeroo fincillee jabduun ture sanadha. Yeroo sana gaa istiidiyoo teenyeetu sirboota hedduu kana namaaf barreessaa ofiis nan barreeffadha. Irra caalaa ofiif kan barreeffadhu irratti namaaf barreessa bittaan isin. Yaa anamma tokko gaafes gaafachuuf xiyyeeffataa tureewu walleewwan baay'ee nama hojjettee jirta. Artistoota hedduudhaaf daawwitee dabalatee hirphaa dabalatee artistoota baay'eedhaaf. Mee walleewwan kam hojjettee namaa fi artistoota walleewwan hojjettee hedduun kan dhokatanii yookaan hojiin keetis uummatatti akka beekamuuf walleewwan kanaan dura nama hojjetaa turte artistoota eenyu filaattee wallee kam kennitaa jirus maal? Sirboota hedduu namaaf kenneera yeroo baadhillee kan akka hirphaa gaanfuree daagin mokonniin kanaa maastira guutuun gadhiisaa jiru. Daagin mokonniin guutuusaa. Guutuu amma kana gadhiisuu jedha. Sakaa keessa gadhiiseera sirbaa laamu sadiitti fakkaata keessa gadhiiseera. Ganaa muka maastira guutummoo baatee jiru jira dalagaa jiru. Leencoo Abduu Shukurii Jamaal. Shukriidhaa fi sirba geelloo sana. Sirba geelloo sana dalagee. Hojjetteef.
Sirba sana kumee sirba san keessattuu yeroo sanii biyyan ture gaafa Shukriin sirba san hojjetu jechuudha. Geelloon sun hedduu jaalala hedduu horate baay'ee. Waan si ajaa'ibu sirba sana abbaa shumbee wajjin dhufan istiidiyoo kana abbaa shumbeedhaan leencoo bisurtaa dhufaniitu. Leencoonis Shukriinis sifa tokko naa hojjetu jedhanii dhufanii reegee waan naa geessite Shukriin. Reegee kana dalaguuf jedhamanii teessee mariiste Shukrii ati reegee hedduu qabdaa. Sirboota ammayyaa kan hedduu qabdaa. Maali sirba geelloo jettu naani geelloo waan akka bitinaa ni waan akka naa gochuu barbaadde naani geelloo bareedaa sii kenna geelloo dalagee naani geelloo kana qotaa hin barreesseeti. Birootaa daqiiqaa 30 kanatti fudhannee barreessanii gosa tobsee kenna godhuu sagalee galee fi sagalee gungaluu fi rakkisee ture gusatti. Aadaa jechuun geelloo wallaggaan jabaata beekte bakka itti boqotu fa'aa humnaa san jabaata waan ta'eef achumatti dalagee fi yeroo sana keessatti qo'atee guyyaa lama sadii isaatti fudhannee dalagee illee itti gammadee. Itti gammadee baay'ee sirbichi jiru. Itti gammadee illee. Tole hirphaafoo. Hirphaafii sirboota hedduu dalagee fi sirboota amma gabaarra jiran guutummaan isaayyuu. Baay'ee. Guutum gara sirbaa kan amma ganaayyuu kan farkaatii qabu ganaa gara sirba 8 20 faatu kan nama farkaa qabu ganaa gaddiisu. Kanatti hirphaa hojjette. Ganaa farkaa qabu. Daawwitee hoo. Daawwitee fagaa sirba lama amma ganaa kan gaddiisu sirba lama kan gaddiisu jedhu. Kan duraanoo. Duraan dalagee hin beeku. Okay. Daawwitee moo inni dalagee hin beeku. Amma ganaa gaddiisu sirba lama dalagee kan jiramu. Okay, Leencoo Abduu Shakiir Shukriidhaaf hirphaadhaaf daawwiteedhaaf lamaan amma gaddiifame hojjettee jirta jechuudha. Hawwii intala inni ta'ullee maatara guutuu kan kenneefi. Hawwiidhaaf amma guutuu sirba meeqa ta'a? Sirba 12. Sirba 12 hojjetteef hawwii hayila Yesuus Qananiitiif jechuudha. Kun egaa kun waan salphaa miti Saaliyaa Saamiitiif hojjette. Saaliyaa Saamiitiif dalageera. Namoota hedduudha yaada malee namoota hedduuf dalageen jira. Tole egaa daawwattoota keenya aartii guddina aartii muuziqaa Oromoo keessatti ofii sirbuu caalaa barreessitoonnis warroonni qooda gama dandanii fudhatan hedduun baay'ee guddina aartii keessatti qooda qabu. San keessattis immoo isa ofii hojjettu caalaa aartistoota Oromootiif walaloo fi yadaloon gootee salphaatti gumaacha aartii Oromootiif akka nama hedduu dhame yookaan ifaajin kee guddina aartii muuziqaa Oromootiif wahirraa oole jedheen abdadha. Albamii tokko guutuu nama kennuun baay'ee zabana yeroo ammaa kana dantiin abdi qophee ture namni dur aartii Oromoo tana gaafa Adam Haaromfaan dubbatan namni abdi qopheen keessan dubbatin hin jiru jedhan bahaaduu tana seensaa Oromiyaa seensaa galeedhatti hojjetaa ture jechuudha. Soo dhaloonni qubee akkasitti dabartanii warroonni gama aartiitiin walaloo fi yadaloo gaggaarii barreessanii aartistoota birootiif kennaa turtan hedduu ulfaadhu jabaadhuun si nyaatti aansuudhaan meeqa ammas gidduudhaan daawwattoota keenyaaf wallisaatti itti fufnaa sichiin gabroomnus al tokko daawwattoota keenyaaf haala amma jiru wajjin irra deebinee affeeruudhaaf nu ta'a nu sirbi. Baakuma baay'annee hortee daddumannee dalannee kunoo har'aan nu fayyadee baay'inni keenya akkuma galaanaatti diinatti jigne akkuma rasaasaatti ittiin fayyadamne baaf galma isheetti ijoonjessine. Akkuma galaanaatti diinatti jigne akkuma rasaasaatti ittiin fayyadamne baaf galma isheetti ijoonjessine. Waboon jaallatee miti kan bosonatti galee dhugaa sadamnaan malee. Baakuma baay'annee hortee daddumannee dalannee kunoo har'aan nu fayyadee baay'inni keenya akkuma galaanaatti diinatti jigne akkuma rasaasaatti ittiin fayyadamne baaf galma isheetti ijoonjessine. Akkuma galaanaatti diinatti jigne akkuma rasaasaatti ittiin fayyadamne baaf galma isheetti ijoonjessine. Gariin ajjeefame garii yoo hidhame dhagaa lubbuun jiru qabsoo saba keenyaaf kannaan ta'ume. Inni Yesuusitti gabroomeen bulu lammiin koo dhugeen badamame.
ta'uu abonko hareen dubanaata jabu garanko garii najjeefame garii yoo hidhame dhagaa lubbuun jiru qabsoo saba keenyaaf gammaan ta'uuma inni Yesuusitti gabroomeen bulu lammiin koo du'een badamadu gantuudhaaf sichi baqataan ta'uu abonko hareen dubanaata jabu garanko Oromoon kan sichee sirratti dadammakee galtuu biyya keessanii Silaan gadoorsiftuu keenyarra jiraattanii keenyuma sooramtanii Jiraatti nu dhaaltanii nu dhiisammaa faala wallaaltanii Oromoon kan sichee sirratti dadammakee galtuu biyya keessanii Dhiigni obbolaa keenyaa dhangalaquusa Lubbumee kabahuusa Ikeen irratti hin dhaalamnu hin saamamnu sobaaf tokkorfamneen godhu gabrummaarra ajjeesee du'uu furmaata jedhaniitu lammii kuku fakkeenya dhuufaa taatu lakkii nu dhiisiya basaaftu lakkii nu dhiisiya inaaftu garaaf lammii kee kan basaaftu turiin seenaa dhiqamteen baatu inaaftus basaaftus sasaaftus kaayoo Oromootaaf godhu bakki nu deebisuu sin taatu Akkuma galaanaatti diina bijinne akkuma rasaasaatti ittiin fayyadamne bakka masheetti ijoollisne. Ya egaa sirbukarra dhaabbanne itti fufna haala qabatama siyaasa Itoophiyaa keessa jirus hookaan biyyi teenya keessa jirtu irraas dubbachuun wantoonni dirqama baay'ee jiru kanatti tun darbin dura mee dhimma artistoota Oromootiin wal qabsiisee waan isa gaafadhu gama aartiitiin qabsoon ture fakkeenya 2015 2016 artistoonni kaleessa diddaa warraaqsa kanarratti sirban turan har'a faffacanii jiru haa ta'u immoo artistoonni itti darbanii qabsoo kana geggeessaa jiranii jiru. Mee gama aartiitiin qabsoon Oromoo maalirra jira artistoonni maalirra jiru maal gochuu qabu maal hojjechuu qabu itti yaaddaati? Waan si ajaa'ibu artistoonni kaleessa guca Oromoo ta'anii yeroo fincilli gabrummaa suni jabaa ture sagalee ta'anii waa hedduu irratti aarsaa guddaa kaffalaa bahanii ijaaradha kan akka Sagid Awwal Kuffaa amma akkatti artistoonni gusaan jiranii turanii amma akkatti isaan jiranii nama gaddisiisu beekte inni kaan mana Ardeekiraa waan kaffalatu dhabee yeroo hedduu dawwalee ta'e jiru nama kuun nama kan akka eebbisaa mucaa raastaa kan artistoonni saatii kanatti kan kaleessa fincila kana gaggeessaa turan har'a garuu bakka itti cinaacha ciisanii bira dhabaneetu inni fuulaa sirriitti beekamu dhokatee waan nyaatu dhabee waan mana kiraa kaffalatu dhabeetu rakkataa jira garuu beekamtii isaanii gurra coomee jechuudha. Inni kaan immoo inni fuulli isaa sirriitti hin beekamne immoo baheetu hojii guyyaa hojjetee galee waan qoonqootti nyaatu jeeffate galaa jira. Artistoonni kun maaliif dagatamanii kaleessa harkaree baafii turree jabaadhu jennee fuulduratti oofaa turree har'a maaliif dagatamanii bakka isaan jiranillee iyyaafatamuu dhiise. Tokko lammaffaan immoo artistoonni mana hidhaalee jira jiru kan hin beekamne kan akka Seenaa Kamaal fa'aa kan akka Sabboonaa fa'aa kun ijoollee hedduu mana hidhaa jiru. Amma dhiise Oromoo nama sagalee ta'uu artistoota bare sagalee ta'uu irraanfatanii.
keessa bahaniitu yeroo dawwalee gaafadhu istiidiyoo deemu dhiisiitti geejjiba kaffalallee karba istiidiyoo yoo ba'uu dadhabneerraa ol seennee nu keessumsiisuu dhiisiiti. Warri istiidiyoo kunis jaalatanii miti akka gootti maal akka yaadu beektan warra qabu kanaafi qofa dalagootoo hin taane kaleessa waan ka'e dabarra beekna beektaa qindeessonni muuziqaa kunis kaleessa maal akka turre waliin akka turre hin beekna waan ta'eef warra har'aa waan jiran kana kaleessa waliin dhadhamachaa turre yeroo rakkoo sana. Wal gargaaruu qabudha. Wal gargaaruu qabu warra maallaqa qabu qofaaf dalagootoo hin ta'in warra kaleessa fincaa gaggeessaa turan kana har'a mooganatti galanii akkatti illee gadi baasuu socho'uu dhaban kana otoo bilbilanii fi illee sa'aatii walitti kennanii fi gargaara jechaadha. Tokko Oromoonis immoo bakkuma dibbee o'ututti aqalii reebotoo hin ta'in bakka dibbee qabbanaa'ee kun maaliif qabbanaa'ee jedhee duubatti galagalee ilaaluu qabaan jedha. Tole gaariidha daawwattoota keenya hayyoonni Oromootis amma gama aartii Oromootiin jijjiiramni gama yuutuubiitiin viiyuun aartistoota yookaan walleewwan garaagaraa dabalaa jira. Haa ta'u immoo aartistoonni Oromoo yeroo hedduu sababa uummata isaaniitiif jecha garaa duwwaa hidhatanii qabsaa'aniif yookaan hojjetaniif rakkoo keessatti kufu kana gara fuula duratti bifa akkamiitiin fakkeenyaaf waldaan wayii biyya alaatis yookaan diyaaspooraa qaamota biyya alaa jiraatanis haa ta'u waldaan tokko dhaabbatee kana booda hookaa artistii Oromoodhaa warroota rakkatanii jiran gargaaruudhaaf warra dhukkubsatan ittiin wal'aanuudhaaf gara fuula duratti sochiiwwan amma jalqabaman kun Oromoon garsitti caaha jedhee tan adda addaa kun akka yaadatti kaasuudhaaf jechuudha. Maaliif artistoonnis warri fooyyee argate gurmaa'insa tokko uumanii artistoota jalaa dhufan gargaaruudhaaf namoota rakkatan jabeessuudhaaf warroota dandeettii addaa qabanii immoo mallaqa ittiin hojjetan dhaban gara fuula duratti furgaasanii baasuudhaafis waan gargaaruuf kun kallattii kanaan itti yaadame jechuu barbaada. Gatti ansuudhaan haalli Itoophiyaan keessa jirtu amma hedduu yaaddessaa fi ulfaataadha. Sirni Oromoon erga sirna wayyaanee mormee qabsoo ofiitiin ofirraa fonqolchee booda sirni san caalu bulguun biraa warri sirna kalee leellisu bilxiginnaan dhufee Oromoo yaabbatee har'as gabroomsaa ajjeesaa kaleessa akkuma kaleessatti har'as ajjeesaa hidhee fannisaa jira. Kun Oromoon maal gochuu qaba jettee akka aartistii tokkotti? Oromoon hamma danda'u dhiibaa jira. Waan ajaa'ibu fantaal. Naamusni kuni maal ta'a jira beektaa biyya keessaati. Ijoollee xixiqqootu gara waraanaatti deemi abaaboo barbaadeeti ajjeesi jedhamee ergameetu ijoollee hedduu dhumaa jiru. Seera manaa dhiisi waraana barsiisu. Seeruma naamusallee hin barsiifne naamusallee tokko barsiisee geesseetu ijoollee dhumaa jirti deemteetu akkatti waraana eeggadda malaateetti buuteetu ijoollee sadii of fuuldura oofaniitu dhukaasumallee akkatti dhukaasanii namni alaamumallee akkatti alaalee dhukaasanillee beeka ijoollee dhaabatu isaan bakka biraa dhukaasu jettee biroo awatanillee bira gaariidha dhukaasu dandeenye jettee hamma kana. Dadhabbiidhaa hammasiitu ijoollee akkasiitu deebi'ee dhufaa jira. Ijoollee keessa kuni maaliif deemsaa jiru beekte Oromoon haa salphatu Oromoon haa dhumuudha. Kanaaf iyyuu ijoolleen keenyas deemtee kanaa booda akka hin dhumne tooftaa kan biraati. Naamusa seera naamusaa waboo yeroo tokko waraanni mootummaa kana yaadatti ta'uu ta'e gara dhiyaarratti nam tokko qabee itti baay'atanii tokko booji'anii bara nam tokkitee booji'aniitu qabaniitu afaan Oromoo naasaa bara maal si wayyaa jedhaniini agarsiisa ta'uu danda'a biiroo sana maal si wayyaa jedhanii rabbiin naaf wayyaa jedhani rabbiin naaf wayyaa jedhuuti dhukaasa itti dhukaasanii ajjisaniitu biraa deemanii jiru waboo maal gochaa jira uummatuma booji'ee kanayyuu nyaachisee obaaseetu ilaali naamusa waraana bilisummaa Oromoo nyaachisee obaaseetu maalitti dawwaleetu koottaa ijoollee keessa fudhaa jedheetu uummatatti gashaa jira jechuudha. Kanaafuu Oromoon tokkummaa isaa cimfatee walii galee waboon cidha dhaabbatee waan qabuun gargaaree injifannoo isaa yoo goolabe malee
karaa biraa waan golumnatti fakkaatu beekte. Yaa sirnichi amma namoota qabsoo kana geggeessan jedhee yaadu kaan ukkaamsa hidheera qondaaltota bilisummaa Oromoo hidheera aktiivistoota fi namoota siyaasa Itoophiyaa san bareechanii beekan kasirna wayyaanee san diiguratti xiyyeeffatan nama akka Jawaar Mahammad nama akka Baqqalaa Garbaa hidhee jira. Isaan hiiksisuuf hoo qeerroon kan isa sun maal gochuu qaba? Ammallee diddaan kun fincilli kun itti fufuu qaba. Maaliiti? Jawaaris hidhame hamma deemnu deemnee dhaabate mitire kabiraas ganaa hidhama. Yoo hidhame gallee ta'ee otoo hin ta'inii otoo kan kana caalaa hin dhufiin Oromoo walii galee sirna qawweetti fayyadee sirna qawweetti amanee wayii harkaan hin bu'u bara abadan harkaan hin bu'u yoo qawweetiin ta'e malee mootummaan kunis bu'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu yoo walii galee waboo isaa tumsee waboo wajjin hiriiree yoo qawweetiin bahee lole malee hidhamtoonni keessa hin bahanii garuu bahuufillee yoo Oromoon bari akka baay'ina qabutti meeshaa yoo dhiisee otoo harkaan bahee naannoo malee dhakaa deeme hin baafata yaasa bari ati hin baafata bari lafosa garuu maanni dhibeedha haga maanni dhibee jirutti nus garuu meeraan baanu bara. Maal dhibeen badu ko. Tole gaa atis kan warratti hundaa'uudhaan gobboo ilaalchisee wallee wal hojjettee jira wallee indii jettee hojjetacha keessatti gootota akka Marroo Jaal Sanyii waamaa sirbita. Ofoo akkamitti hojjette waloo kana fayyadamu sirba kana ofii qofan dalagne as keessa duula burgeeta gurbacha tokko jira as keessa jira as bakka yeroo keessa jiraata inni baay'ee gargaaree jira Addisuu Qorrayyuu keessaa qaba. Ana Addisuu Qorrayyuu duraan burgeeta sanitaanii dalagne waloo kana. Meel tokko daawwattoota keenyaaf walloo sirba sana ammas bohaartiidhaaf jidduudhaan warraaqsafis miira keenyaafis dawaadhaan ranguusi. Didimbatini wanjoo gabrummaa dedekero falmi wabo rokan keetu amma didimbatini wanjoo gabrummaa dedekero falmi wabo rokan keetu amma lor jaar marroo jaar gullicho markeetu amma lor jaar sanyii lor jaar bobba rokan keetu amma Gollichi galee. Maal fakkaate waa'ee jaal gullichoo kana kaleessa seenaa gaarii dalagateera. Waan gaarii dalagatee hojii boonsaa dalagee kana eenyutu ni beeka. Kalee dalagee yeroo dalage sanatti Haacaaluutu maal jedhee beekte? Nama jiru hin faarsu maaliif jijjiiramuu danda'a waan ta'eef jedhe. Biyyoota salphatuuti. Uumaa miti kaleessa waan gaarii dalageera. Nuti kaleessa inni waan gaarii dalagaa ture waan ta'eef. Yeroo inni waan gaarii hojjetaa turetti sirbineefii jirra. Sirbineefii jirra. Har'as moo wajji manaa sirbu. Galatoo beella. Tole gaa daawwattoota keenya artist Abbabaa Dhugaasaa wajjin afgaaffii goonurraa hubannoo gaarii akka argattan abdannaa gara xumurarra geenye jirra. Artist Abbabaa Dhugaasaa atis ummata kiyyarraa fagaadhatan jira ergaa xumuraa ummata Oromootiif ergaa kana yoon dabarsee natti tola jettee wanni addoo jiraate Usmaan ergaa kee dabarsiitii qophii keenya qolamna. Egaa waan xumura natti fakkaata. Yeroo dhiyootti hojii bareedaa qabadhee dhufaan jira. Ati si gaafachuun irra ture gidduudhaan na harkaa bahee walleewwan haaraan hojjetaa jirtu kan istiidiyoo jiranis gara fuuldurattis dhiyeessuudhaaf wanni jirtoo jiraate Usmaan. Ani gaa hojii sirba shaggooyyee bareedaa qabadhee dhufaan jira. Baay'ee ture dhufamee xumuree dhufaan jira waan ta'eef asuma yeroo dhiyootti na eeggadhaan jira. Daawwattoota keenya artist Abbabaa Dhugaasaa walleewwan haaraa qabatee dhufaa jira keessaa immoo shaggooyyee qabatee dhufaa akka jiru nu beeksisee jira namuugaa eeguudhaan aartii Oromoo guddisuudhaaf daawwachuudhaan wal bira akka dhaabbannuun dhaamsa keenya egaa artist Abbabaa Dhugaasaatis yaamicha keenya feertee gama qophii mala aartiitiin istiidiyoo keenyatti nu dhiyaachuu keetiif maqaa qophii mala aartiitiin hedduu ulfaadhu galata argadhu jechuu barbaada. Ayyee isin ulfaadha galatoomna. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork torban keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti an Muhammad Fantaaleetii gama gummaa kaameraa fi gulaallii suur-sagaleetiin piroodakshinii kana hordofuudhaan faana kan ture Abdii Jamaalii torba walagarraa fayyadaa.
Thank you.